Tibbana miidiyaa hawaasaa gubbaa keessumaa waraana gubbaa giddu galeessaatti adeemaa jiru wal qabatee waan danuutu adeemaa jira. Yeroo waraanaa wantoota mudatu keessaa tokko oduu fi odeeffannoon hin mirkanoofne akkasumas burjaajjiin baay'achuudha. Yeroo waraanaa nama yookaan qabeenyaa qofa miti dhugaanis ni miidhamti jedhu qorattoonni. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu biyyi isaanii waraana jabaa keessa jirti. Osoo waggaa hin guutiin yeroo lammaffaaf Iraan waliin waraana seenaniiru. Ameerikaanis isaan waliin hiriirteetti. Iraanis misaayilaa fi diroonii gara Israa'elii fi michuuwwan United States of America baha giddu galeessaa keessa jiraatanitti dhukaasaa jirti. Gama biraatiin haleellaa michuu Iraan kan ta'e Hizbollaa hordofee Israa'el Libaanooniin areeraa jirti. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman hanga yoonaa akka ajjeefaman aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Pirezidaantii Faransaay dabalatee aangawoonni Libaanos mariin akka hiikamu yaalaa jiru. Osoo kanaan jiru waraanni dirree miidiyaas itti fufeera. Miidiyaan Iraan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu haleellaa Iraaniin ajjeefaman jedhee gabaase. Akkasumas viidiyoo miiliyoonotaan tiiktookii fi miidiyaalee hawaasaa kaan irratti akkasumas suuraaleen namoonni baay'ee qoodan ergaa wal fakkaataa dabarsaa turan. Akkasumas ilmi Netanyaahuu Yaahir Netanyaahuu miidiyaa hawaasummaa irraa booda kana barreessuu dhaabuu isaatti dabalanii qoodaa jiru. Erga waraanni eegalee dhimmi Netanyaahuu yeroo ka'u kun kan jalqabaa miti. Guyyaa waraanni eegale gara Jarman baqatan jedhamees ture. Boodarra xiyyaara isaaniitu nageenyaaf jecha garas akka geeffame isaan keessa akka hin jirre aangawoonni Jarman Rooytarsiif yeroos mirkaneessanii turan. Erga waraanni eegale immoo bakkee haleellaan Iraaniin miidhaan qaqqabe dhaqanii daawwataniiru. Waajirri ministeera muummee Israa'el oduu Netanyaahuu ajjeefamaniiru jedhuu fi namoonni walii qoodaniif deebii kennaniiru. Kuni oduu sobaati. Ministeerri muummee Netanyaahuu nagaa qabu jechuu isaanii miidiyaan Turkii Anadolu gaafatee deebii argate gabaaseera. Netanyaahuu guyyaa dilbataa viidiyoo isaan kaaffee keessa yeroo buna bitanii fi gargaaraa isaanii waliin haasa'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Viidiyoo irratti afaan Yihuudii kan dubbatan yoo ta'u, Reuters bakki viidiyoo waraabame magaalaa Jerusalem ta'uu mirkaneessuun gabaaseera. Oduun miidhamaniiru yookaan du'aniiru jedhu miidiyaa Iraaniin tamsa'ee miidiyaa hawaasummaa gubbaa erga ijoo dubbii ta'ee booda viidiyoo irratti akkas jedhan. Kubbaayyaa bunaa isaanii fuudhanii jecha du'a jedhu irratti qoosan. Jechi du'a jedhu afaan Yihuudiin namas ta'ee waan tokko akka malee jaalachuu kan jedhutti hiikamuu danda'a jedha gabaasa Reuters. Ani bunaafan du'a baay'een jaaladha. Maal akka ta'e beektaa? Ani uummata koof nan du'a baay'een jaaladha jedhan. Akka gabaasa Rooytarsitti erga waraanni eegalee Netanyaahuu yoo xiqqaate magaalota lama haleellaa Iraaniin miidhaman daawwataniiru. Hospitaala, buufata waraanaa fi buufata doonii kanneen daawwatan keessaati. Gaafa kamisaa waraanni eegalee yeroo jalqabaaf akkuma waraana kana dura irratti godhaa turan viidiyoon ibsa kennanii turan. Israa'el kan durii caala cimtuudha jechuun Iraanin akeekkachiisan. Waraana deemaa jiru qiyyaafannoon buufataalee waraanaa qofa osoo hin taane dureewwan biyyaas ta'aniiru. Haleellaa guyyaa jalqabaa USA fi Israa'el waliin raawwataniin hoogganaa olaanaan Iraan kan ture Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamaniiru. Isaan waliin maatii isaanii keessaa muraasa akkasumas qondaalonni waraanaa fi nageenya olaanoo Iraan ajjeefamaniiru. Iraanis bakka aanga'ootaa ajjeefamanii namoota haaraa muuddeetti. Booda kanammoo eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan ministeera muummee Israa'eliif akeekkachiisa kenneera. Gareen kun kana duras bulchaa Israa'el irratti xiyyeeffachaa turuu ibse. Ibsa marsaaritii isaa Stefaanius irratti baaseen yakkamaan daa'ima ajjeese kun lubbuu yoo jiraate humna guutuun adamsanii ajjeesutti fufna jedhan. Waraana torban lama darbe keessatti diinummaa fi waraanni Iraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduu jiru akka malee cimeetti fufeera. Iraan Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataa jiraachuu fi buufataaleen Ameerikaa sadii naannoo baha giddu galeessaa keessa jiran barbadeesse jedhe. Dhimma buufata waraanaa haleelee jedhe irratti ammatti gama USA deebiin kennaman jiru. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwachuun dura dooniin waraanaa USS Abraham Lincoln jedhamu gara baha giddu galeessaa imalee ture. Doonii waraanaa baha giddu galeessaatti ergamu garuu isa qofa miti. Doonii waraanaa guddichi humna galaanaa USS General Ford jedhamus baha giddu galeessaa jira. Waraana dura dooniin kun qarqara bishaanii Ooman Iraan irra kiiloomeetira 700 fagaatee argama ture. Eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan haleellaa diroonii fi misaayilaa raawwateen doonii USS Abraham Lincoln jedhamu irratti miidhaa jabaa qaqqabsiisuu gaafa jimaataa ibsee ture. Ibsi humni Iraan itti abdattu kun hamma miidhaa qaqqabe jedhe irratti waan ibseen qabu.
Garuu dooniin kun haleellaa Iraan naannawaa baha giddu galeessaatti taasiftuun itti xiyyeeffatamuu hime. Kana booda ture Ameerikaan waa'ee doonii ishee Iraan oduu sobaa facaasaa jirti jechuun kan himatte. Ajajaan giddugala waraana United States eeduu warraaqsa Islaamummaa Iraan ammas irra deebiin doonii waraanaa kana mancaasuu hime jedhe. Gareen Abrahaam Lincoln galaanarra daangaa qilleensaa Iraan olaantummaan to'achuutti fufaniiru jedhe. United States humna dabalataa gara galoo galaanaatti ergaa akka jirtu miidiyaalee US gabaasanii turan. Kanneen keessaa gareen Amphibious Ready Group yookaan ARG kan jedhamu humna galaanaa fi daaktuu 5,000 ta'an of keessaa kan qabu ni argamu jedhameera. Dooniin biraa USS Tripoli jedhamullee gara baha giddu galeessaatti ergamuu gabaafameera. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa jalqabaa Iraan irratti guraandhala 28 bara 2026 raawwataniin Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota biroo ajjeesaniiru. Gabaasonni garaagaraa ergasii akka jedhanitti bakka jiran dursee kan odeeffate tika Ameerikaas yaada jedhu. Odeeffannoo kanas gara Israa'elitti dabarsuun haleellaa duraan Ayatollaan ajjeefaman Iraanis haaloo ba'uuf biyyoota galoo galaana michuu US ta'aniif buufataawwan Ameerikaa keessaa buufataan haleeluutti fufteetti. Iraan waraana keessa osoo jirtu adeemsa karaa dhoksaa raawwatte jedhameen hoogganaa haaraa filatteetti. Hoogganaan olaanaan haaraa Iraan kunis ilma Ayatollah Ali Khamenei ga'eessa ganna 56 Mojtaba Khameneiidha. Abbaan isaanii ajjeefamanii torban booda filatamanis hanga yoonaa uummatatti hin baane bakki jiranis hin beekamu. Guyyoota muraasa dura ibsa isaanii miidiyaa biyyaa irratti dubbifameen haaloo ba'uuf dhaadataniiru. Ulaa Ormus cufamee akka turullee dubbataniiru. Israa'el akkuma abbaa isaanii irratti tarkaanfii fudhatte hoogganaa haaraa irratti illee akka tarkaanfii fudhatu kakatteetti. Pirezidaantiin Tiraampis Mojtaba Khameneiin filatamuun isaanii gammachuu hin qaban. Aangawoonni Iraan immoo isaan filachuun isaanii sirni jiru akka itti fufu ergaa dabarsuuf jechuun xiinxaltoonni ni dubbatu. Filatamuu isaaniin deeggartoonni isaanii yoo gammadan kanneen isaan qeeqan immoo kan abbaa caalutu dhufe jedhu. Ragaan tika United States of America akka agarsiisutti Ayatollah Ali Khameneiin bara lubbuun turan ilmi isaanii aangoo isaanii fudhata jedhanii akka yaaddaaniif of eeggata akka turan maddeen United States of America michuun ni himu. Akka maddeen jedhanitti sababa Ayatollah Ali Khameneiin ilmi isaanii akka aangoo biyyattii bulchuu hin barbaanneef qaroo waan hin taaneef ga'umsa hooggansaa waan hin qabneef jedhu. Akkasumas ilmi isaanii jireenya dhuunfaa isaanii irratti rakkoo akka qaban akka quba qaban maddeen tikaa kun akeekaniiru. Pirezidaanti Tiraamp gaaffiif deebii miidiyaa US NBC jedhamu waliin taasisaniin waa'ee hiree hoogganaa haaraa Iraan Mojtaba Khamenei gaaffii kaasaniiru. Erga Mojtabaan filamanii uummatatti mul'achuu dhiisuu isaanii eeran yoo lubbuun jiraatan beeku hanga ammaa namni nutti mul'isee hin jiru jechuun dubbatan. Mojtaba Khamenei erga filamanii yeroo duraa barreeffamaan miidiyaa Iraan irratti ergaa dhaamanii turan ammoo viidiyoon isaanii hin mul'anne. Qeeqxonni ta'ii ergaan darbeeyyuu kan isaanii miti jedhanii dubbachaa jiru. Lubbuun hin jiru waan jedhu dhagaan jira. Yoo lubbuun jira ta'e biyya isaaf waan bareedaa gochuu qaba. Innis harka kennachuudha jedhan Tiraamp. Oduun du'e jedhamu garuu jetteedha jedhan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Araghchi gama isaaniin gaaffiif deebii Al-Arabiyaa Al-Jadiid waliin taasisaniin waa'ee Mojtabaa dubbataniiru. Fayyaa qabu akkasumas haalicha guutummaa guutuutti to'achaa jiru jedhan. Ammoo gaaffiin ijoon Mojtaba Khamenei erga fayyaa qabu jedhamee eessa jiru kan jedhudha. Mojtabaan bitootessa 8 erga filamanii as ba'aniifatti uummatatti dubbatanii hin beekan. Bitootessa 12 ibsi isaanii miidiyaa mootummaa irratti dubbifamee ture. Maaliif mul'achuu dhiisan? Gaafa jimaataa ministeerri waraanaa USA Pete Hegseth Mojtabaan Khamenei miidhamaniiru jedhan. Akkasumas fuula isaanii adda baasuun ni dhiba jedhanis turan. Mootiin Iraan yeroo waraanaa bulchan filatamu kun uummatatti ba'uun kan sodaataniif yaaddoo nageenyaa akka wal qabatu gabaafameera. New York Times bakki isaanii yoo ibsame balaarra isaan buusa jechuu isaanii qondaaltota Iraan 3 nageenyaan maqaan isaanii akka hin kaafamne gaafatan wabeeffachuun gabaaseera. Sababni ijoo biraa uummatatti mul'achuu dhabaniif garuu ga'eessi umurii 56 guyyaa jalqabaa leellaan raawwate waan miidhamaniif ta'uu qondaaltonni kun dubbataniiru. Qondaaltonni Iraan 3 aangawoota olaanoo irraa guyyoota lamaan darban akka dhaga'anitti Mojtaba Khameneiin miilli isaanii rukutamaniiru jedhan. Sababa kanaaf of eeggannoof jecha bakkee nageenyaa olaanoo qabutti maloota kominikeeshinii irraa fagaatanii akka jiran odeeffachuun gabaase. Ameerikaa fi Israa'el tikaa fi hordoffii jabaa taasisuun hoogganaa olaanaa duraanii Iraan Ali Khamenei ajjeesan. Sababa kanaaf Iraan hoogganaa biraa dhabuu hin feetu jedhu xiinxaltoonni.
akka gabaasa New York Timesitti odeeffannoon qondaalonni waraanaa Israa'el lama walitti qaban Mojitaba Kaameniin guyyaa jalqabaa leellaan raawwatameen miila isaanii rukutamuu mirkaneessaniiru. Miidhamuu isaaniif agarsiistuun tokko miidiyaan biyyattii yeroo gabaasu hoogganaan olaanaa yeroo waraanaa miidhaman jedhee ibse. Dabalataan immoo ilmi pirezidaantii Iraan Masoud Pezeshkian Yusuf Pezeshkian kan yeroo ammaa gorsaa mootummaa Iraan ta'an Mojitabaan miidhamuu isaanii dubbataniiru. Mojitaba Kaamenii madaa'uu isaanii dhaga'e hiriyoota itti dhiyoo jiran gaafadhe galata waaqaa nagaa qabu jechuun natti himan jedhanii telegiraamii gubbaatti katabanii turan. Ta'us ammallee haala isaanitti jiran hin beekamu. Kun giddoo baayogiraafiidha.